gurbaan kun maaliif waraabaa oola jennaan gaaf tokko waa taati jee. Kanaaf namoota akka isaa kana kan murannoo qaban kana hawaasni Oromoo diinagdeedhaan leecalloodhaan hayyoonni ogeeyyonni Oromoo immoo beekumsa qaban saniin tajaajiluu qabanii. Namoonni akka kiyyaa kun immoo kawacee iyyee nama waliif fiduu danda'u beekumsaaf qabeenya Oromoo kana waliif fidee jara kana gargaaruu qaba jenneeti waan Oromiyaa Miidiyaa Neetwork jaamu ka televiziyoona of keessaa qabu ka raadiyoo of keessaa qabu gama weebsaayitiin ka dabru tokko dalaguuf deemna. Kana waggaa jennu waan olola Habasha irratti qofa osoo hin tahin waan isaan qaban kana qulqullinaan kan caalu quality dabarsuun kan caalu dalaguu barbaanna. Kana wanni goonuuf maali? Wanni cunqursaan biyya adda addaatitti kolonializimii keessa ka qawweeti miti guddaan waan mataa namarra godhanii guddaa. Kunis yeroo hunda ummanni cunqurfame nuti namaa gadi jarri sun nurra wayya abo Oromoo waliin taatu abo Oromoon kanan gootu wo amaarri bar nurra waa hedduu qaba haja'u sun cabsuudha barbaanna jechuudha. Kana garagalchine Oromoon akka ijoollee teenyaa sanitti amaarri immoo likka inda Oromoo jechuu akka jan barbaanna jechuudha. Kana waggaa jennu gama miidiyaa qofaanii miti. Baratan akka Oromoo, dalagatan akka Oromoo, falmatan akka Oromoo, miidiyaa qabaatan akka Oromoo, Oromoonis akka jettu, warri ollaatis akka jedhu, naftanyaanis akka jettu barbaanna. Fakkeenya tokkoon isinii kana waggaan jedhu waan danda'amu waan qabatamaan argeen isinii hima. Torontootiin si'a inda Oromoo jechuu ta'uu qabaa jeetiin dubbadde. Deengadda toltuun Awustiraaliyaa irraa qophii afaan Oromoo guddisuudhaaf sagantaa tokko baafteeti kaampeen irra gootee gamaa gamanaan namni gargaaree waamuma eegalan Oromoo nagar jechaa turan waggaa isiin kana eegaltu. Baatii takka keessatti kaampeen gootee 50,000 bakkaan geesse. Maal jambeeyta? አማርኛም እንደ ቶልቱ የሚሰራለው ሰው ያስፈልጋል። እንደ ቶልቱ እንደ ኦሮሞዎቹ ትዊተር ይረጅራላላ ትዊተር ይራ ሲዱን ደበ ትዊተር ይራ አማርኛም እንደ ቶልቱ የሚሰራለት for first time kana jechu akka nama tokkottis barnoota teenya irratti baratan akka Oromoodha akka waraanaattis lolan akka Oromoodha akka miidiyaattis miidiyaa qabaatan akka Oromoodha akka jaamu saba itti gadi laalan osoo hin ta'in saba ol laalanii itti hinaafan ta'uu qabna jechu. Kana hoggaa jennu immoo waan dandeenyurraa kaanee kana godhuudhaaf deemna jechu. Miidiyaa kana hedduu aadaa isin hin galu hanga dandeenyetti bikkanni keenya yeroo gabaabaa keessatti as ba'uudhaaf deema. Nu gargaara waan qabdaniin warri ogummaa qabdan warri injiinaroota taatan warri faayinaansii keessa jirtan warri adda addaa nu ta'a. Miidiyaa kanarraa wanni barbaannu maali? Tokko dantaa Oromoo irratti hundaa'ee qaanii takka malee akkuma reefu jeetti waan Oromoo boonsu Oromoo jidduutti immoo kan balaa waliin facaasaa oolu osoo hin tahin kan nageenyaa fi araara jaalala Oromummaa dhaadheessu akka ta'u barbaanna. Hanga dandeenyetti garaagarummaa Oromoo jidduu jirtuun akka wal dandeessisu seeraa fi heera baafnu irratti namoota achi keessatti ramannu irratti deemsisuu barbaanna. San qofaa miti. Oromootiin yawanni tokko baddaa. Wanni addunyaa jijjiiramu jirtu keessa zabana hangafoonni keenya kun falman san namni ifirraa baheeti lubbuu isaa Oromoof kanna. Arrallee ni kanna. Haa ta'u immoo biyya alaa namni jiru kun lubbuu fi kennuun kophatti gahaa miti. Jiruudha isa barbaachisa biilaatu isarra jira jechuudha. Kanaaf ijoollee gaazexaa waan kana dalaguu deemtu kaameramaan warra produuseroota kana hunda hanga dandeenyeen kafallee fi ganama bahee dalagaatiyya jehee Oromoo tajaajiluun Oromoo fi Oromummaan waan damooza namaa kafaltuu fi waan ittiin jiraachuu danda'an akka taatu barbaanna. Kanaaf nu gargaara. Gama goolabbiitti hoggaan deemu ergaan qaba.
manguddoo teenyaaf ergaan an qabu dhugaadhaa booddan kana jeequmsa uumameen qabsoon teenya laaffaturraa hamileen keessan gallaafatuun wanni isin umrii teessan guutuu irratti dabarsite sun dhiiroo bakka geessii ka jau shakkiin isin keessa uumamuun hin dhabamu. Warri alagaatiis jallaan nu keessaatiis isin homaan finne waggaa 40 qofa deemaa ooltanii jan waggaa 40 warra ama 3,000 lafarraa waliin ka'iniiti waggaa 40tti qofa la jarri. Isin garuu waggaa 40 san keessatti taariin teessan bilaash hin taane warra akka kiyyaa dhalche. Hoggaan kana jedhu maali beeytanii? Qabsoo teessanirraa nuti qubee isin uumtaniin biyya yoo xiqqaates isin uumtan keessatti afaan keenyaan barsiisota keenyaan ganama hoggaa kaanu faaruu Oromiyaa faarfachaa as geenyee jechuudha. Taariin teessan bilaashii miti. Muka gurguddaas magarsuu baatu mayra akka kiyyaa kana fiddee ifiin boonuudha qabdaniin jaa. Dhugaadha dargaggeessi hedduun yoo ta'es akka keessanitti finiinee dhaadannoodhaan bosona galuu baatus namni numa jira. Ijoollee hedduudhaa jira. Hangaan beekutti ijoolleen an beekurraa ijoollee daaddaa tiyyaatirraa waggaan dubbadhe yoo xiqqaate injifannoolee isin asiin geessan Oromummaa teenya Oromiyaa teenya tiifannee injifannoolee asiin geessan tan eegsisuudhaaf dandeettiillee ni qabna. Murannollee dhaloota qabu asiin geessanii waan takka yaadinaa taanaa waadaan isinii gala. Yoommoo onnee teessan sanirraa xiqqoo nuu qiccan yoo nu gorsitan yoommoo ijoolleerraas xiqqashu kararraa ka gortaniif taate waa sadiin jee mireefu Oromoo Oromiyaa mootummaa Oromiyaadha ka isin hawwitan san ka ummanni keenyaas arra hawwisan jaaruuf fedhiis ni qabnaa irratti ni dalaynaa kanallee shakkinaa jechuun barbaada. Ergaa guddoo akkuma reefu jeetti ijoollee daaddaa tiyyaatiif hin dhiisa. Wanni hedduu na yaachisuu fi manguddoota teenyaas yaachisu dhaloonni kiyya kun wanni hirriiba na dhoorku tokko maal seetan? Dhaloonni kiyya kun dhaloota haqa abbaa nyaate achumaan rafu dhaloota maqaa abbaa ol kaasu moo ka maqaa abbaa arrabsiisu ka jedhu sun hedduu na shakkisiisa. Gama tokkoon hoggaan laalu abdiinaa kanna gama kaaniin immoo shakkiinif keessaa qaba. Waaqoo guutuu maal jee? Gabrummaa hiddaan buqqifnaa jee dandeenyu ilmatti guddifna. Gabrummaan buqqaafne hiddaan sochoosanii jiran hunda caalaa immoo isin guddisanii jiran. Ilmaan isaan horanii guddisanii asiin gahan tun gabrummaa isaan hiddaan buqqaasan sana achi dhiibee kuffisuu baannaan ilmaa intala shuumoo abbaan affeelee nyaatee rafu taana. Ilmaa intala haqa isaanii huurkaa isaanii bilaashi balleeyse taana. Ilmaa intala wareegama jaallawwan isaanii san kanuu jecha osoo nun beeyne akka nuti mataa ol qabanne jiraannu har'aan nu gayan kana dhiiga isaanii bilaash goona jechuudha. Ba'aa guddoo nurra kaayan tana yoo ka lafa dhiifnee biraa deemnu taate irbuu isaanii santu lafee isaanii santu bikka deemne nu waraanu ta'a. Dhiiga isaanii santu bikka deemnetti nu muchachaachisu ta'a. Sabni Oromoo kunis amma isaan hin eegu. Amma diidama isaan balaaleffatee jira. Amma nurra garagalee jira. Wanni takkaan godhe immoo akka Oromoon isinirra garagaltuun godhe jechuudha ijoollee dhalootiyyaa. Ija nurra dhaabanii jiran jechuudha. Ija nurra dhaaban tana
Oromoo mataa ol qabattee nu laalutti jirtu tana akka isin qoma dhayattaa Oromummaa siitii fi Oromiyaa si goonfattu goonamoo akka isin ilmaan tiyya gadheessan ilmaan tiyya reeffasan akka nuun qaanayaan mataa isaanii lafa qabatanii habashaa saalfatanii deeman goonamoo kun filannoo nuti godhuu qabnu jechuudha. Kana godhuu keessaa kadura Oromoo fi Oromiyaa dagaddaa kadura akka nama tokkotti akka intala Oromoo takkaatti akka ilma Oromoo takkaatti nama if danda'e barnootaan hojiin if danda'e aboo gurbaan keenya sun barbarateeti yuunivarsiitii gaarii jira. Aboo gurbaan keenya sun bardalagateeti if danda'ee jira. Aboo gurbaan keenya sun intalti sun barbultii jaarratanitti ilmaan isaanii kunuunsanii afaan Oromoo barsiisanii guddisanii ka Oromoo yoo dhiiftan akka nama tokkotti ilma intala abbootiin teessan ittiin boonan ta'uu danda'uu qabdan jechuudha. Yoo san taatan qofa yoo san taane qofa yoo baranne beekumsa nuu ta'u kadamaaf ta'uus geenya jechuudha. Yoo dalaganne maallaqa ifiin dandeenye Oromoo irratti hirkannu nama Oromoo nuun irratti hirkatu ta'uu dandeenya jechuudha. Kanaaf kadura dirqamni dhaloota kanaa kadura lammii dalagate lammii barate lammii naamusa qabuu fi Oromummaa isaatiin kabajamu kasaba isaatis kabaju ta'uu irratti dalaguu barbaachisa. Yoo san dalaynee ka irraa hafnu taate immoo saniinuu milkaa'uudhaaf barnoota qabnuuf dalagaa teenyaan milkaa'uudhaaf wal barachuu wal barbaaduu wal qabachuu wal iyyaafachuu walii dirmachuu danda'uudha qabdan. Akka ilma Oromoo tokkotti Oxford yoo seente yuunivarsiitii guddaadhaa ittiin boonta. Believe me gaafa tokko Oromoo si barbaachifti jechuudha. Yookiin gaafa eebbifamtu alaabaaf bira kaayisee bareeduu barbaadda. Yookiin immoo gaafa Oromoon namni walii qoricha jetti jechuudha. Wal barbaadaa bikka jirtanitti wal baradhaa wal quba qabaadhaa waliin haasayaa. Yoo immoo ta waliif ittan booda ta Oromollee waliin haasa'uudha barbaachisa tokko kana. Wanni lammataa nuti godhuu dandeenyu wal qabannee hanga dandeenyeen projektoota xiqqaa baafnee waan Oromoo gargaaru dalaguun hedduu barbaachisanatti fakkaata. Akka dargaggootti dirqamni biraan nurra jiru immoo hawaasa keenya keessatti hirmaatu bakka hedduutti waniin arku waldaa dargaggoo ijaarratteeti kophaa baati ijoolleen waldaa dargaggoo walgaa dubartootaa ijaarrachuun bareeda. Haa ta'u immoo wanni ijaartan sunu hawaasa Oromoo san jabeessuudhaaf ta'uu danda'uu qaba jechuudha. Laal hawaasa tokko keessatti manguddoon wisdom qabdi. Eeba isinii gooti nama waliif fiddi kararra isin keessi. Kawaa baadhatuu qabu. Kawaa falatuu qabu. Isini afooshaa jira gandaan an guddadhetti. Afooshaan tun ka dubartootaa qabdi, ka dhiiraa qabdi, ka manguddoodhaa qabdi. Manguddoo wal geesseeti eeba gooti ka muka falatu. Ka dhaqee haara waacu ka bishaan waraabu dargaggoodha jechuudha. Kanaaf hawaasa irraa hin dheessina. Kophatti gaafa jimmataa paarii godhuu yoo barbaaddan. Fine. Gaafa saftii gaafa sanbata duraa immoo yoo hawaasni ka dhufu taate hawaasa san tajaajiluu qabdan jechuudha. Irra hedduutti immoo manguddoon nu keessa jirtu tana. Ta osoo isinii falmantu ilmaanuun horin tana. Hedduun isaanii manguddoon nu keessa qaban jiran ilmaanuun qaban. Zabana silaa fuudhanii ilmaan itti horan san bosona keessa naftanyaa isinirraa lolaa turan jechuudha. Ilmaan isaanii isinii manguddoota tajaajiluu qabdan jechuudha. Manguddoota tajaajiluu kunuunsuu hubachuu qabna jechuudha. Kana hoggaan jiru villaa keessa galchaa osoo hin ta'in isinummaan akkam ooltan jettanii bilbilaan dubbisuun qalbii isaanii wayyeessa ni gammachiisa. Kun hedduu barbaachisaadha. Hawaasa keessan tajaajiluun hedduu barbaachisa.